Arsenal Premier League England bara dorgommii haaraa edagalgala Coventry City injifachuun bara dorgommichaa eegale. Har'a murkiin Manchester United yeroo final Hull City waliin taasisuu ni eegama guutuusaa kunooti. It's a long time since these sides last met in the Premier League. 25 years. What an opening chapter this is. Tabajjal qaban ga'umsa taphattoonni ko agarsiisan hedduu jaalladheera jedhe leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan. Premier League England bara dorgommii 2026-27 edagalgala eegaleen Arsenal goolii 3-0 Coventry City injifachuun milkiin eegale. Champions League Arsenal jalqabaa hanga xumuraatti olaantummaa fudhachuun taphaawwataa waliin qaxxii 3 milkeeffate. Daqiiqaa 15 Kayavas kubbaa Ricardo Calafiori mijeesseef galchuun Zagganarsa dursa qabachiise. Gooliin kun goolii jalqabaa Premier League England bara 2026-27 ta'uun galmoofte. Good work from Tullis. Calafiori to Kai Havertz to score the opening goal of the 2026-27 Premier League campaign. Daqiiqaa 23 Bukayo Saka goolii lammaffaa Arsenalif galchuun taphni boqonnaa duraa 2-0 xumurame. Boqonnaa deebii daqiiqaa 49 irratti Martin Odegaard goolii galcheen Arsenal goolii 3-0 kilaba waggaa 25 booda gara Premier League Englanditti guddate Coventry City injifate. Frank Lampardin kan leenjuu Coventry City yaalii kallattii goolii eegdee tokko qofa daqiiqaa 86 yaale. Jijjiirraa ganna kanaan kilab Bruges irraa Arsenalitti kan makame taphataa lammii Greek Christos Zolis edagalgala filannoo jalqabaan gara dirree seenuun ga'umsa mul'iseen jajameera. BBC Sport taphaan booda taphattoota Arsenalif 10 keessaa qabxii kenneen Zolis 9 argachuun sadarkaa jalqabaarra jira. Taphataa cimaa taphichaa ta'uun kan filatame dursaan taphattoota Arsenal Martin Odegaard ga'umsi agarsiisne kan kana duraarraa adda ture jechuun goolii kanaa ol galchuutu nurra ture jedhe. Bara dorgommii darbee sababa miidhamaan hedduu rakkadheen ture bara dorgommii kana garuu harka dhibba qophiidhas jedhe. Taphattoota fi carraa goolii uumuun baay'ee gaarii turre ga'umsa kanatti hofsiisuu qabnaan yaada Mikel Arteetaati. Leenjisaan Coventry City Lampard tapha tokko qofaan ga'umsa keenya madaaluun sirrii miti jedhe. Taphoota liigichaa 249 taphateen kan injifate leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan Premier League Englandin leenjisaa taphoota muraasaan taphoota 150 injifate ta'uun leenjisaa shanaffaa ta'e. Leenjisaan duraanii Manchester City Pep Guardiola taphoota 204 qofaan tapha 150 saffisaan injifachuun leenjisaa jalqabaati. Jose Mourinho Jurgen Klopp fi Sir Alex Ferguson wal duraa duubaan sadarkaa lammaffaa hanga afuraffaa qabataniiru. Casemiro through to Cunha strikes it home, and if you're not going to get a penalty you might as well score one like that. Taphoonni liigichaa irratti dhufuun waaree booda sa'aatii 8 fi walakkaatti keessummaan liigichaa Hull Cityin Manchester United simata. Michael Carrick leenjisaa dhaabbii erga ta'ee booda har'a tapha qabxiin yeroo jalqabaaf Manchester United dursa. United kana dura liigichaan tapha 10 Hull City waliin morkateen 8 injifachuun lamaan qixa bahe. Dabalataan kilaboota ol guddatan waliin tapha Premier League England jalqabaan mo'ameen beeku. Har'uma taphoota birootiin sa'aatii wal fakkaataa 11 Everton Crystal Palace Nottingham Forest Leeds United galgala sa'aatii 1 fi walakkaatti Brentford Tottenham waliin taphatu. Sa'aatii 10tti Manchester City Bournemouth Newcastle United Liverpool simatu. Wiixata halkan sa'aatii 4tti tapha Fulham Chelsea simatuun torbee tokkoffaan Premier League England xumurama. Hugo Ekitike, who scored in the Community Shield last weekend, gives Liverpool the lead. La Liga Spain Real Madrid gara dirree final Espanyol waliin yoo taphatu Barcelonaan Elche simata. Kylian Mbappé, Vinicius Junior fi Jude Bellingham kan wal hin simne miti jedhan leenjisaan Real Madrid Jose Mourinho Misbah Shifa. La Liga Spain torbee lammaffaa tapha kaleessa Real Betis goolii 1-0 Real Sociedad injifatanii galeem. Real Betis goolii injifannoo Rodrigo Riquelme galcheen mo'ate. Kilaboonni jajjaboo liigichaa Real Madrid fi Barcelona bara dorgommichaa tapha torbee lammaffaan eegalu. Hongee waancaa kan qabu Real Madrid ganna kana leenjisaa dabalatee taphattoota haaraa gatii riikardii kilabichaatiin mallatteessuuf qopheesseera. Waggoota 13 booda gara Bernabeutti kan deebi'an Jose Mourinhoon Real Madrid gara waancaatti deebisuuf dirqama
dirqama hojii isaaniitiin. Ganna kana gatii riikardiin Yan Diomande dabalatee taphattoota ja'a kan mallatteesse Real Madrid har'a gara dirree Ispaanyoolii maluun baricha eegala. Sarara fuulduraa irratti Kylian Mbappé, Vinicius Junior fi Jude Bellingham irratti Yan Diomande kan dabalan Jose Mourinhoon taphattoota jajjaboo kanneen haala kamiin qindeessu kan jedhu ni eegama. Kylian Mbappé, Vinicius Junior fi Jude Bellingham kan waliin hin simne miti kan jedhan Jose Mourinhoon garuu tooftaa hunduma gammachiisu argachuun ulfaataa ta'uu ibsanii. Jose Mourinhoon itti dabaluun kan England Bellingham, kan France Mbappé fi lammii Brazil Vinicius Junior wancaa addunyaa irratti sadanuu biyyoota isaaniif adda turanii. Ga'umsa dinqii kana Real Madrid keessattis akka dabalan gochuun hojii manaa guddaa isaan eeggatu akka ta'e ibsuun sadanuu dirree keessatti gammadoo ta'uu akka qaban dhaaman. Real Madrid ittisarrat Marco Correa, Ibrahima Konate fi Denzel Dumfries fiduuf cimse. Sarara jidduu irratti Bernardo Silva qofayyoo mallatteessum. Sarara fuulduraa irratti Yan Diomande fi Carlos Espin fiduun olaantummaa Barcelona waggoota lamaan darban liigichaan jalaa fudhatamee deeffatuuf mul'ata. Shaampiyooniin Spain Barcelona garuu gara dirree Elche shaampiyoonummaa isaa kabachiisuuf baricha eegala. Hansi Flick kan leenjii Barcelonaan waggoota lamaan darban waancaa La Liga bira baratanaa haati mul'ata. Spain waancaa addunyaa kan injifattu gargaaran taphattoonni Barcelonaa qonnaa irra turan tapha kanaanis hirmaachuun isaanii shakkiidha. Barcelonaan waancaa La Liga irra darbee kan Champions League Awurooppaa akka injifatuuf bichi Rodri, Adeyemi, Cancelo, Johnny fi Jose Bissoua mallatteessuun of cimsee jira. Real Madrid bara kana bifa addaan of cimsuun Barcelonaanis jijjiirama haaraa akka taasisu taasiseen ajaa'ibaa fi taphattoota dandeettii dhuunfaa qabaniin kan ijaaramee ta'uu kan mandhiisaan Barcelonaa Hansi Flick guyyaan cichoominaan waancaa hunda fudhachuuf hojjechaa jiraachuu himan. La Liga Spain tapha jalqabaa Malaga goolii 2-0 kan injifate Atletico Madrid garuu Wanda Metropolitanotti Villarreal simachuun taasifama. Deeggartoonni Trabzonspor Jaala Mohamed Salah qabaniin taphaticha akka mallatteessan isaan kakaasu pirezidaantiin kilabichaa Ertugrul Dogan himaniiru. Taphaticha waggaatti mindaan argatu akka isaan hin yaaddeessines himaniiru. Abubakar Abdallaatu qindeesse. Waggoota sagaliif Liverpooliif taphateen Premier Leaguein gooliiwwan 191 kan galche Mohamed Salah xumura dorgommii bara darbeetiin booda kilaba Merseyside waliin gargar ba'e. Taphataan ganna 34 kun Liverpooliin booda eenyuuf taphachuu mala kan jedhu eeggamaa ture. Isattuu mallaqa guddaan gara liigii Saudi Arabiyaa imaluu mala jedhamus inni garuu gara Tarkee malee waliigaltee waggaa lamaatiin Trabzonsporiif mallatteesse. Deeggartoonni kilabichaas daandii xiyyaararraa eegaluudhaan simannaa ho'an simatanii waliigalteen isaas isteediyeemii Trabzon iddoo deeggartoonni 10,000 lakkaa'aman argamanitti mallatteesse. Garuu taphataan seenawwan hedduu milkeeffate kun akkamiin kilaba Champions League irratti hin hirmaanne kilaba waancaa Super League Tarkee erga 1980 as yeroo tokko qofa fudhateef mallatteesse kan jedhu gaaffii hedduu ture. Pirezidaantiin kilabichaa Ertugrul Dogan BBC waliin turmaata taasisaniin deeggartoonni jaalala taphatichaaf qabaniin akka isa mallatteessaniif sababa ta'uu dubbatu. Magaalaan Trabzonspor kaababa Tarkee qarqara galaana gurraachatti argamti. Lakkoofsi uummata ishee 80,000 tilmaamama. Magaalota biyyattii lakkoofsa uummataa hedduu qaban hanga 20 jiran keessayyuu hin jirtu. Garuu pirezidaantiin kilabichaa Dogan magaalattiin waan addaa qabaachuu BBCtti himanii Salah kilabichaaf mallatteessuun dura maaliif kilaba isaanii akka filatu nu gaafatee ture. Nutis waa'ee magaalattii himnee fi deeggartoonni ciccimoon akka jiranii fi uummannis jaalala akka qabuuf hubachiisne jedhani. Karadenizspor tarafının 10 numarası Mohamed Salah'ın. Trabzonspor as dhiyeenyatti waancaa Super League Tarkee kan fudhate bara 2021-22 ture. Ertugrul Dogan bara 2023 irraa eegaluudhaan pirezidaantii kilabichaa ta'uudhaan tajaajilaa jiru. Trabzonspor hooggansa isaanii jalatti bara jalqabaatiin sadaffaa waggoota lamaan itti aanan immoo torbaffaa fi sadaffaan goolabe. Bara darbee waancaa kilaboota biyyattii injifachuu isaatiin liiga Awurooppaa irratti hirmaachuuf tapha mo'anii darbuutiif ga'eera. Kamisa darbee tapha mo'anii darbuu tapha jalqabaa kilaba Hangaarii Fenerbahce'n 1-0 mo'atamus tapha deebitiin qabxii san jijjiiruuf murkii cimaatu isa eeggata. Pirezidaantiin kilabichaa Dogan Trabzonspor kilaba taphattoota dargaggoota ciccimoo addunyaa hawwatu taasisuu feena jedhani. Taphattoota muuxannoo qaban waliin ga'umsa isaanii akka guddifatan gochuudhaan kilaboota jajjaboo Awurooppaaf akka filataman taasisuun karoora isaanii ta'uu simani. Mohamed Salah deeggartoota hedduufis taphataa fakkeenya ta'uu
ta'us himan. Saalaan kilabicha keessatti waggaatti yuuroo miliyoona 17 akka argatutu himame. Dabalataan galii daldalaarraa harka 20 saalaan akka argatu gabaafameera. Pirezidaantiin kilabichaa Adwaan xiyyeeffannoon isaanii waa'ee baajataa akka hin taane dubbatu. Mindaa saalaaf kafaltiin taasifamu harki 70 gurgurtaa tikeettirraa kan argamu ta'us himan. Kilabichi jalqaba tikeettii 25,000 gurguruuf karoorfate san gara 30,000tti guddisuuf karoorsuus himani. Saala mallatteessisuuf yeroo waancaa addunyaatti irraa eegallee marii jalqabne akkuma mari'achuu eegalleen wal hubachuutu ture. San booda saffisaan xumurame jedhani. Muhammad Saalaan erga kilabichaaf mallatteessee booda liigii Tarkeetiin tapha jalqabaa isaa torbee darbe keessa boqonnaa deebii jijjiiramee seenuun taphateera. Dilbata dhufumoo deeggartoota kilabichaa fuulduratti ni taphataaf eegama. Hawaasni magaalattii hundi kubbaa akka jaalatu kan himan pirezidaantiin kilabichaa Ertugrul Dawaan Saalaan yeroo gaarii gammachuun akka dabarsu deeggartoonni humna ni ta'uuf jedhani. Deeqaa muraasaan hafeen odeeffannoo gaggabaaboo shimbiraan ga'uudhaa fi dhimma biyya keessaatiin wal qabatee shaampiyoonaa gareewwan kubbaa miilaa Oromiyaa marsaa 24ffaa magaalaa Baatuutti dorgomaa jiruuni. Taphoonni walakkaa xumuraatiif darbu taphatamaa kan jiranu tapha dursee xumurameen godina Iluu Abbaaboor bakka bu'uudhaan shaampiyoonaa kanarratti hirmaachaa kan jiru Dooraniin rukutaa peenaalitiitiin 3-1 arfan ala kunjifachuudhaan walakkaa xumuraatiif darbuusa kan mirkaneeffate gareewwan kunneen lachanuu tapha idileetiin goolii malee qixa ba'uu isaaniitiin wal qabatee peenaalitiidhaan Dooraniin 3-1 injifatee darbuusa kan itti mirkaneeffate ammoo deeqaa 60ffaarratti tapha gaheen Horutaa fi Hoggisoo waliin morkachaati kan jiranu hanga deeqaa 60ffaatti Hoggisoon goolii 2-1 tapha kana dursaati kan jiru. Odeeffannoo baargamaatti yoon jedhamu dhimma jijjiirraa taphattootaatti wal qabate taphattoonni Chelsea 40 ol akka ta'an ni beekama. Kilabichi jijjiirraa taphattootaatti taphattoota hedduu mallatteessifachuu isaatiin wal qabate taphattoota hir'isuudhaaf dirqama keessa kan seene Mudrik amma odeeffannoo deeqaa muraasa dura baheen jijjiirraa ergisaatiin kilabicha gadhiisuudhaaf akka ta'ee fi Chelseanis akka ifoomsedha kan gabaafame. Leeds United taphataa kan ergisaadhaan mallatteessifachuudhaaf gaafii dhiyeesseeti kan ture ta'us garuu Chelsean battalumatti gaafii kana harkatti kan dide. Ammas kilaboonni lamaan Leeds United fi Chelsean dhimma ergisaa Mudrik irratti waliin haasaa akka jiran kan gaafame. Kilabiin France Strasbourgis taphataa kana ergisaadhaan mallatteessifachuudhaaf fi Chelsea waliin haasaati kan jiru. Mudrik garuu Premier League England keessa turuudhaan ergisaadhaan kilaboota birootiif taphachuu akka barbaadudha. Odeeffannoon baay'ee kan agarsiisu kan alatti ammoo Manchester United sarargii dura taphattoota mallatteessifachuudhaan of cimsaati kan jiru. Dursee Andre Santos, Yuri Tillemans mallatteessifachuudhaan amma ammoo Carlos Baleba mallatteessifachuudhaaf waliigaliitti kan ture. Taphataan kun har'a yookiin ammoo booroo ifatti Manchester United itti makamuudhaan waliigalteen mallatteessaaf kan eegamu. Kilaboonni lamaan Brighton fi Manchester United paawundii miliyoona 70 kan isaan waliigalanii. Kanaaf taphataan kun har'a yookiin boru waliigaltee Manchester United fi ni mallatteessaaf kan eegamu. Dhimma Manchester United itti wal qabatu biraatti hin darbu leenjisaan kilabichaa Michael Carrick tapha sa'aatii 8:30 irraa eegaluudhaan Hull City waliin taphatanuun dura yaada kennaniin miidiyaaleef jechuudha. Taphataa sarartisaa bakka Luke taphatu irratti qarqara ittisa bataa irratti taphataa akka mallatteessifatan leenjisichi kan isaan dubbatanii taphattoota 2 mallatteessifachuudhaaf karoora akka qaban kan isaan dubbatanii Michael Carrick jechuudha. Odeeffannoo biraatti yoo hin ce'ammoo Liverpool wal qabatee Liverpool kaleessa yeroo lammaffaadhaaf fi taphataa Brighton Yakuba Minte mallatteessifachuudhaaf gaafii dhiyeessite kan ture ta'us garuu Brighton battalumatti maallaqni Liverpool dhiyeesse gahaa miti jechuudhaan harkatti dideetti kan ture. Amma Liverpool taphataa sarara fuulduraa lammii Biraazil Endrick Real Madrid mallatteessifachuudhaaf akka ta'edha. Times kan inni gabaasee. Chelsea taphataa sarara fuulduraa kilabichaa Nicholas Jackson ergisaadhaan yookiin ammoo paawundii miliyoona 65 Aston Villaadhaaf dabarsee kennuudhaaf akka ta'edha. The Telegraph deeqaa muraasa dura odeeffannoon inni qabatee bahe kan agarsiisu jechuudha. Arsenal wal qabatee taphataa sarara fuulduraa Galatasaray mallatteessifachuudhaaf Victor Osimhen jechuudha. Ammas haasaa akka jiruu fi taphatichi garuu mindaa olaanaa akka gaafatee fi tarii
min dawlaana gaafate kana kan hir'isu yoo ta'e Arsenal taphataa kana mallatteessifachuudhaaf akka ta'edha. Hiyomaati kan jiru dhimma Newcastle Unitediin wal qabatutti on darbamu Newcastle United jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota murteessoo kilabichaa ta'an kilabootaaf dabarsee kan kenne Bruno Guimaraes Arsenaliif akkasumas immoo Sandro Tonali Tottenhamiif gurguruun isaa ni beekama. Immoo taphataa sarara fuulduraa AC Milan Christos Nkunku mallatteessifachuudhaaf RB Leipzig waliin morkii keessa akka seenedha. Gabaafumatti kan jiru Fuad Bunno Baddaliirraa kan inni barreessee ga'umsi Christos Zolis mul'ise na ajaa'ibsiiseera jechuudhaan kan barreessee Lataa Kabbadaa waa'ee Levi Colwill kan jedhe akkasumas Magarsaa Moosiisaa Ilubaaburii Ayoorraa Manchester Cityin Joao Pedro mallatteessifachuu qabaa kan jedhe Awwal Jihaad Jimmaa Qarsaarraa qophiin keessan beeysa sin caqasaan jira jedhe Yohannes Ayyaanaa Ayoorraa barreessee imalli Joshua Zexi akkamte kan jedhe hangamatti waan taraan jiru taphataa sarara fuulduraa Manchester United kanaan wal qabate odeeffannoo dhiyeenya kana ba'aa jiruun garuu Juventus taphataa kana mallatteessifachuudhaaf akka ta'e gaafumatti kan jiru Najib Badru Jibril jechuudhaan Ilubaaboor Daarii Murraa barreessee Arsenal bara darbee waancaa kan jedhe akkasumas Seefuu Abbaa Jihaadoo Beeyyemirraa deeggartoonni Liverpool wal qabsiiseeti kan barreessee Riyaad Nuraa Bunno Baddallee Gachiirraa waa'ee Manchester United kan jedhe Manchester United Premier League England bara dorgommii haaraa 2026-27 sa'aatii 8 fi walakkaarraa eegaluudhaan naannoo sa'aatii 2 booda jechuudha. Hull City waliin dirree finaala taphachuudhaan bara dorgommichaa kan eegalu ni ta'a. Magarsaa Moisaa irra deebiidhaan kan barreessee Riyaad Zeenuu nisi qophiin keessan beeysa Liverpool wal qabatee jedhe Simbraan Gaira akkasumas Tawfiq Jihad Deedoraa Chelsea fi carraa gaarii jechuudhaan kan barreessee Barataa Abdaanuur Taajuu Bunno Baddaleeraa Manchester Cityin Maatii Kaash mallatteessifachuu qaba jechuudhaan kan barreessee waliigalaan oduu fi odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumureetan jira. Qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.